Hello guys, today we will see exercise 1.9 number 1. Which of the following statements is correct? For the equation shows here 4 mole of ammonia plus 5 mole of oxygen gas to form 4 mole of nitrogen monoxide plus 6 mole of water. A 60 gram. Correct. Maal ta'e asumatti dogongorate jechuudha. 6 mole dha malee 6 giraamii miti jechuudha. 6 mole of waterii ta'uu qaba jechuudha. B 1 mole of nitrogen monoxide is produced per mole of ammonia react. Jechuun amma asitti afurii fi afurii waliin dhaabsine waan moolii ni kannaa jechuudha. Waan moolii ni kannaa si ilaallu 2 mole of nitrogen monoxide are produced for every 3 mole of oxygen reacted ja mali 5 mole of oxygen idatu isa kan oomisha malee 3 mole miti jechuudha. Kanumaafu correct answer is B dha jechuudha. Correct answer is B. Number 2, how many mole of water are required to produce 4.5 mole of nitric acid according to the following reaction. Reaction asii gadi kana keessatti bishaan moolii hangam takkaatu nu barbaachisaa jechuudha. 4.5 moolii nitric acid oomishuudhaaf bishaan moolii hangam takkaa nu barbaachisaa jechuudha. Jalqaba irra maal godhuu qabnaa? Balance godhuu qabnaa jechuudha. Nitrogen 3, nitrogen 2, nitrogen 1, 3 equal jechuudha. Oxygen 6, 1, 7. Oxygen 7, 6, 1, 7 jechuudha. Oxygeniinis maal ta'e? Balance ta'e. Hydrogen 2, hydrogen 2. Hydrogeniinis maal ta'e? Balance ta'e. How many mole of water? Waterii gubbaratti X ni godhannaa. 4 mole of nitric acid 4.5 mole. San booda moolii isaanii khajalaat illee ni baafannaa jechuudha. 1 mole 2 mole jennee baafannee amma maal goonaa? Bal'ifannee gabbufanneeti shalleynaa jechuudha. Akkam goonee X over 1 mole equals to 4.5 mole over 2 mole. San booda maal goonaa? Criss X times 2 mole equals to 1 mole baay'isuu 4.5 mole over 2 mole over 2 mole. 2 mole cancel by 2 mole, mole cancel by mole. Gizee waliin baay'ifne meeqa ta'a? Gizee waliin baay'ifne takka baay'isuu 4.5 moolii gizee waliin baay'ifne 4.5 mole ta'a. Hiruu lama meeqa dhufaa? 2.25 mole ta'a jechuudha. Kam ta'a? X equals to 2.25 mole. 2.25 moolii bishaantu nu barbaachisaa jechuudha. Nitric acid 4.5 moolii oomishuudhaaf 2.5 mole of wateriitu nu barbaachisaa jechuudha. Number 4, how many mole of calcium oxide are needed to react with excess water to produce 307 gram of calcium hydroxide? 370 calcium hydroxide oomishuudhaaf moolii calcium oxide hangam takkaatu nu barbaachisaa jechuudha. Bishaan excess ta'e wajjin produce godhuudhaaf. Calcium oxide plus calcium oxide plus water to form calcium hydroxide 2 tuun alatti argamtu tuni balance of wanni ironii isaa ka gubbaratti argamu sanii isa buufnaa criss baay'ifnaa jechuudha. Hydroxide ammoo -1 waan ta'eef -1 jechuudha. Gizee criss baay'ifnee 1 moolii fi
2 ta'a jechuudha. Ayyee maal jenna? How many mole of calcium oxide X react to 7 gram 370 gram of calcium hydroxide. Inni maal nu gaafate? Moolii nu gaafate. Kanumaafu 370 gara maalitti deebisnaa? Gara moolitti deebisnaa jechuudha jalqabaaf. Gizee gara moolitti deebisnu x equals to given moolitti yeroo deebisnu n is equals to given mass over molar mass. Given mass 370 gram over maaliin nu hafe? Molar mass. Molar mass eenyu? Molar mass of calcium hydroxide. Calcium molar mass isaadha 40 hidahuu hammattuu hubannaa. Oksijiinidha meeqa? Oksijiinii 16 hidahuu takkaa baay'isuu 2 40 hidahuu gizee walitti daanee 17 baay'isuu 2 gizeenii fi 2 baay'ifne 34 hidahuu 40 meeqa ta'a? 74 jechuudha. 74 jala kanatti 74 godhannaa. Gizeenii fi waliin baay'ifne meeqa ta'a? Gizee waliifirree 5 mool dhufaa jechuudha. 5 mool dhufaa jechuudha. Okay. 5 mool dhufuu qabadhaadha. 5 mool san booda maal goonaa? Moolii nu gaafate waan ta'eef asirraa eegsii qabnaa. Moolii nu gaafate 1 mool as jalattillee 1 mool jennaan. How many mool nuun jedhe san booda gabbaafannaa jechuudha. X over 1 mool equals to 5 mool over 1 mool. 1 moolii 1 mool 5 mool 5 mool x 1 mool 1 mool akkanaa jechuudha. Amma criss baay'ifnaa. Gizeenii fi criss baay'ifnee x 1 mool equals to 1 mool times 5 mool over 1 mool cancel by 1 mool 5 mool dhufaa jechuudha. 5 mool dhufaa jechuudha. 5 mool of calcium oxide needed to react with excess water produce 370 gram of calcium hydroxide produce. Calcium oxide giraama moolii 5 nu barbaachisaa jechuudha. Giraama 370 calcium hydroxide oomishuudhaaf. Question number 4. In decomposition of potassium chlorate, how many mole of potassium chloride are formed in reactions that produce 0.5 mole of water? Ammaan tana potassium chloride produce godhuudhaaf decompose goonee how many mole of potassium chloride dha jechuudha kan nu barbaachisu. How many mole of potassium chloride meeqaan nu barbaachisaa jechuudha. Moolii duwwaa tuqaa duwwaa 5 mole of oksijiinii produce godhuudhaaf jechuudha. Okay. Potassium chlorate decompose gizee goonu potassium chloride plus oxygen. Amma jalqabarra maal goonaa? Baalaansii goonaa jechuudha. Baalaansii godhuudhaaf oksijiinii asis 3 goonaa asittuu goonaa oksijiiniis baalaansii. Amma asittuu godhanne asitti immoo maal godhachuu qabnaa? 2 godhachuu qabnaa jechuudha. Amma asitti 2 potassium 2 chlorine 6 oxygen balance ta'ee jira jechuudha. Kun achi baay'isa waan ta'eef 6 oxygenidha jechuudha. Ammas keessatti how many mole of potassium chloride
x san boodarra duwwaa tuqaa duwwaa 5 mol asitti 2 mol asitti 3 mol amma san booda criss goonee argachuudhaaf jechuudha. Amma bal'inatti haa gabaafannu x over 2 mol equals to duwwaa 5 mol over 3 mol criss yeroo baay'ifnu x 3 mol equals to 2 mol baay'isu duwwaa 5 mol over 3 mol cancel by mol san boodarra gizeenii fi kana waliin baay'ifnu duwwaa takka mol over 3 dhufa x equals to duwwaa takka mol over 3 kana gizee waliif hirruu meeqa dhufaa duwwaa 3 molii dhufaa jechuudha. Molii duwwaa 3 potassium chloride formed reaction with 0.05 mol of oxygen produce godhuudhaaf isa kana jechuudha. Question number 5. How many gram calcium carbonate are needed to react with 15.2 gram of hydrochloric acid according to the following equation? As keessatti maal ta'uu ilaalannaa baalaansii ta'uu ilaalannaa jechuudha. Calcium 1 carbon 1 equal 3 oxygen hydrogen 2 balanced. How many gram of calcium carbonate? X 15.2 gram of hydrochloride as gubbatti maal goonaa 1.15.2 gram san boodarra isaan kana maal baafannaa moolarii isaanii moolar maasii baafannaa jechuudha. Kaalsheemii 40 ida'uu 12 ida'uu 16 baay'isuu 3 gizeenii fi isa kan waliin baay'ifne 48 ida'uu 12 60 ida'uu 40 dhibbataa jechuudha. 100 gram per mol hidhataa jechuudha. X over 100 gram per mol equals to 15.2 grama over 2 baay'isuu takka ida'uu 35.5 isa kana gizee walitti idaanuu meeqa dhufaa 36.5 baay'isuu lamaati jechuudha. Kana jechuun 73 dhufaa jechuudha. Inni waliigalatti 73 dhufaa jechuudha. Keenyuti hydrochloric acid over meeqa goonaa 73 goonaa jechuudha. Amma yeroo kana maal goonaa gram per mol isa kana cross baay'ifnaa x times 73 gram per mol equals to 100 gram per mol baay'isuu 15.2 grama over 73 mol gram per moliin as jiru gram per mol as jiru nidha. San booda maali dhibba baay'isuu 15.2 gizeenii fi waliin baay'ifne bal'inatti haa baafannu. dhibba baay'isuu 15.2 over 73 x equals to dhibba gizee kanaan baay'ifne meeqa ta'a akkuma takkaa fi 520 giraama over 73 jechuun 20.82 giraamaa jechuudha. Giraama hangan takkaatu nu barbaachisa jechuudha kana oomishuudhaaf.
how many gram of calcium carbonate giraama 20.82 react isa kana wajji waliin goonee oomishuu dandeenya jechuudha. Question number 6. What mass of nitrogen dioxide produced by decomposition gram of 182 gram of magnesium nitrate. Isa kanarratti akkam goonaa magnesium nitrate to maal goonaa decompose goonaa jechuudha. Decompose gisee goonuu magnesium oxide plus oxygen to magnesium nitrate to decompose yeroo goonu magnesium oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen 2 yeroo kana baalaansii goonaa jechuudha. Baalaansii godhuudhaaf asitti 2 ni godhannaa bootaa magnesium kanattis 2 ni goonaa bootaa ammaan tana asitti 2 goonee tun kan hunda ni baay'isa waan ta'eef 2 nitrogeniin 2 taazirtuunis ni baay'isti nitrogeniin 4 asitti 4 goonaa jechuudha. San boodarra magnesium 2 balanced nitrogen 4 akkamitti ta'a lamaan asirtu kun guutuma baay'isaa inni kun ammoo isaan gas keessa jiru kan inni baay'isu waan ta'eef nitrogeniin 4 ta'uu dandeenya jechuudha. Nitrogeniin maal ta'e immoo balance ta'e oxygeniin meeqa asitti 6 gisee kanaan baay'ifnee 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a haasiyyoo 2 8 10 12 jechuudha maal ta'e balance ta'e ogguu balance ta'e kana amma maal barbaannaa what mass of nitrogen dioxide as gubbaratti maas isaa barbaanna waan ta'eef x ni goonaa san boodarra magnesium nitrate 2 is equals to mass of nitrogen dioxide barbaanna waan ta'eef as gubbatti 182 giraama is equals to meeqa kanii fi nitrogenii gubbarratti nitrogeniin 4 nitrogen dioxide x asitti 2 qabna. Amma yeroo kana maal barbaanna molar mass isaanii barbaanna. Magnesium asittuu godhattee 24 hida'uu jettaan. Hida'uu nitrogeniin 14 baay'isuu 2 28 hida'uu 28 hida'uu kun 48 baay'isuu 2 48 baay'isuu 2 yaa 96 jechuudha. Haya amma giseenii fi walitti daballuu 28 hida'uu 96 14 goonee takka qabna 12 dhibbaa fi 24 hida'uu 24 tana baay'isuu 2 dhibbaa fi 48 baay'isuu 2 296 ta'a jechuudha. Waliigalli isaa 296 ta'a jechuudha. Asitti 2
azalatti 296 gram per mol. Asitti immoo 4 san booda 14 kan nitrojiinii ida'uu 16 baay'isuu 2 32 gizee walitti daballee 46 dhufaa jechuun gizee walitti daballee baay'isuu 4 goonee 2 qabna 16 18 kunilleen 84 gram per mol. Okay, amma maal goonaa 282 gram over 296 gram per mol equals to x over 284 gram per mol. Oggaa kana isaan kana fudhannee daleenya. Isaan kana achi haa baafannu 282 gram over 296 gram per mol equals to x over 284 gram per mol cross yeroo baay'ifnu x 296 gram per mol equals to 282 gram times 284 gram per mol over 296 gram per mol. Okay, ammaan tanaa gizee 282 baay'isuu 284 hiruu 296. Amma yeroo kana 33 fi 488 over 296 ta'a jechuudha. Isa kana gizeenii fi waliif irree meeqa dhufaa? 13 giraama ta'a jechuudha. X equals to giraama hangana takkaatiin nu barbaachisaa jireenyu nitrogen dioxide. Question number 7. Solve the following using either mass mole or mole mass relation fayyadamneeti armaan gadii kana maal goonaa maasii yookaan mol maasii yookaan ammoo mol maas yookaan maas moolii isaa barbaannaa jechuudha. What mass of hydrogen sulfide gas is burned in reaction that produce 4 mole of sulfur dioxide? Sulfur dioxide 4 mole jalqaba irratti baalaansii ta'uu ilaallu. 2 sulfur balanced, 4 hydrogen balanced, 6 oxygen, 2 oxygen balanced. Waan ta'ee jiruufu amma molii 4 mole of sulfur dioxide san booda eenyu barbaannaa hydrogen sulfide barbaannaa gubbarratti x godhannaa molii jalqaba molii barbaannaa jechuudha. 2 mole sis 2 mole dha jechuudha. Criss cross gizee baay'ifnu x 2 mole equals to 2 mole times 4 mole over 2 mole over 2 mole. 2 mole cancel by 2 mole, 2 mole cancel by 2 mole, 2 mole 4 mole ta'a jechuudha. 4 mole tu nu hafaa jechuudha. 4 mole keenyuti keessa kanaa 4 mole tu hafaa jechuudha. 4 mole. Amma 4 mole kana gara maal deebisnaa? Maasii nu gaafate waan ta'eef karaa maasiitti deebisnaa jechuudha. 4 mole gizee ni fi karaa maasiitti deebisnu akkamitti deebisnaa? Mole equals to given mass over molar mass. Criss cross baay'ifnaa nuti maasii barbaanna waan ta'eef criss cross yeroo baay'ifnu mass equals to mole times molar mass. Amma yeroo kana moliin 4 moliidha.
molar mass of sulfide 2 times 1 hydrogen times 2 ida'uu sulfarii molar massiin 32 kun 2 ta'a. Lijanii fi takka baay'isuu 2 ida'uu 32 jechuun meeqa? 34 baay'isuu 2 34 baay'isuu 2 68 jechuudha. 68 mass equals to 4 mol baay'isuu 68 gram per mol. Moliin cancel by mol. Inni kun 4 baay'isuu 68 meeqa ta'a? 272 maali? Giraamaa jechuudha. Mooliin dhaame giraama hangana takka jechuudha. Hydrogen sulfide giraama hangana takkaatu waliin gumnee sulfur dioxide formolii oomishuu dandeenya jechuudha. Question B. How many mole of carbon dioxide will be produced when 5 gram of calcium carbonate are reacted according to the chemical equation? Amma nu gaafate mole of carbon dioxide molii isaa nu gaafate. Calcium carbonate giraama eenyu qabna? Giraama 50 qabna. Giraama 50 kanatti jalqaba maal deemnaa? Gara molii deebisnaa jechuudha. Mole is equals to given mass over molar mass. Given mass is 50 gram. Given mass in molar mass in calcium carbonate calciumiin 40 ida'uu 12 kaarboonii ida'uu 3 baay'isuu 16 reeficha walitti daleenyee jira. Yeroo waliin baay'ifnu kun 48 ida'uu 12 ida'uu 40 inni kun gizee walitti daanu 60 ta'a. Isa kanaa wajjin meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. 100 ta'a jechuudha. Giraama over 100 gram per mol. Giraamni cancel by gram sanboota duwwaa takkaa fi duwwaa takka waliin dhaamsinaa meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 5 dhufaa jechuudha. Duwwaa inni is equals to duwwaa tuqaa 5 mol. Duwwaa tuqaa 5 molii nu dhufaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 5 mol sanboota nuti keenya barbaannaa isa kanaa x 1 mol over 1 mol jettaan jechuudha. 1 mol over 1 mol. Sanboota irra maal goonaa? Cross baay'ifnaa 1 mol x equals to 0.5 mol times 1 mol over 1 mol over 1 mol. 1 mol in cancel by 1 mol x equals to 0.5 molidha jechuudha. Molii hangana takkaa jechuudha. Molii duwwaa tuqaa 5 carbon dioxide produce when yeroonii fi 50 giraama calcium carbonate react waliin goone maaltu uumama? Molii duwwaa tuqaa 5 carbon dioxide fi bishaan calcium chloride oomishamuu danda'a jechuudha. Paartii tanaa asirratti gabaabsinaa. Paartii itti aanu nan walitti deebinutti yoo isinitti tolee subscribe, like, share godhaaraa. Hiriyoota keessaniifis waliif share godhaaraa. Galatooma.